qophiin arrasaniif qabadhee dhufee kana keessatti wantoota gurguddaa ta'an keessa kaleessa jechuunis gaafa roobii haati warraa Haacaaluu Hundeessaa waa'ee du'a goota keenya Haacaaluu Hundeessaa irratti iccitii tokko baastee jirti. Kan si ajaa'ibu biyyi nagaa erga dhabdee turteetti. Aceekoo dhugaan kee waaqaa gaditti warreen diraamaa nurratti hojjetan dhugaa kee dhoksan micayyoo si bira turtee fi namoota si ajjeesuuf ajajaman bira jira. Dubbii kanaan wal qabatees jeequmsi tokko tokko yuunivarsiitii tokko tokko keessatti mul'achaa jiru. Kana malees sagantaan badhaasa artiist Haacaaluu Hundeessaa irratti waan raawwatame tokko tokkoon viidiyoodhaan qabatamaadhaan isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Hanga qophii keenya dhumaatti nu waliin tura. Akkam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanaalii Suuraa Entertainment. Ana Suuraa Feliidha. Qophiin arrasaniif qabadhee dhufe kana osoo hin jalqabin dura viidiyoo kana akkuma duraanii like akka gootan kabaja guddaadhaan isin gaafadha. Yaadaa fi wanta sirreeffachuu qabnu yoo jiraate immoo komentii irratti nuuf barreessuu dandeessu. Amma kallattiidhumaan gara qophii isiniif qabadhee dhufeettiin darba. Amma qophii keenya dhumaatti nu waliin tura. Sagantaan badhaasa artiist Haacaaluu Hundeessaa artistoota buleeyyii fi dhaloota haaraa damee adda addaan baaseera. Faawundeeshinichi artiist Haaloo Daawwee, Ibraahim Adamii fi Zariin Wadaajoo tokko tokkoon isaanii birrii 100,000 fi 50,000 badhaaseera. Dabalataan sirni badhaasaa Haacaaluu Hundeessaa bara 2014 dameelee badhaasaan dhiyaatan keessaa walaloo bareedaa bara 2014 Sisaay Asaffaa badhaasa waancaa fi birrii 100,000 argatee jira. Akkasumas yeedaloo bareedaa bara 2014 waallee sadii obsaan Yoosaan Geetahuun badhaasa waancaa fi birrii 100,000 argatee jira. Kanarraan kan hafes sirba cimaa bara 2014 sadii obsaan Yoosaan Geetahuun badhaasa waancaa fi birrii 200,000 argatee jira. Qindeessaa muuziqaa cimaa bara kana artiist Daawit Taaddasaa birrii 100,000 argatee jira. Sinimaatoogiraafii cimaa bara kana artiist Shimallis Taaddasaan injifataniiru. Artistoota buleeyyii fi haaraa sagantaa badhaasa artiist Haacaaluu Hundeessaatiin badhaafamanii jiru. Badhaasa Haacaaluu Hundeessaa isa jalqabaa Finfinneetti roobii raawwate irratti gosoota badhaasaa 10 keessaa 3 kan injifate artiist Yoosaan Geetahuun badhaasni kun miira gammachuu addaa akka itti uume himee ture. Viidiyoo bareedaa baranaa, sirba cimaa baranaa fi yeedaleessaa cimaa baranaa kan jedhuun Yoosaan Geetahuun injifatee jira. Artiist Yoosaan maqaa Haacaaluutiin badhaasa argateen daran gammaduu hima. Gammachuu guddaatu natti dhagahame. Bu'aa dadhabbii keetii dhaabbanni seena qabeessi akka dhaabbata Haacaaluu Hundeessaa kanarraa badhaafamuu kiyyatti guddaan gammada jedhee jira. Guyyaa wareegama gootichaa Haacaaluu Hundeessaa guyyaa kaleessaa kabajamaa oole irratti shoora guddaa ba'achuun kabajaa kan oolan barattoota yuunivarsiitii hanga barattoota barnoota sadarkaa olaanoo yommuu ta'u, bakkoota tokko tokkotti haala nama gaddisiisuun barattoonni yaadannoo akka hin taasisne dhorkuudhaan barattoota irratti doorsisaa garaa gaafa taasisan arginee dhageenyee taajjabneerra. Hundaa ol kan nama gaddisiisu yuunivarsiitiilee yaadannoo kana barattoonni akka hin kabajne dhorkan keessaa yuunivarsiitiilee naannoo Oromiyaa fi maqaa Oromoon ta'an fa'aadha. Ta'us garuu barattoonni bakka tokko tokkotti mooraa ala ba'uun sirna yaadannoo kan gaggeessan yommuu ta'u, bakka tokko tokkotti immoo dhokachuudhaan doormii yookaan bakka ciisichaa isaaniitti murnaan sirna yaadannoo gaggeessanii jiru. Kanumaan wal qabachuun yuunivarsiitiilee muraasa keessatti barattoonni hanga hiriira nagaa bahuttis ga'anii jiru. Yuunivarsiitiilee hiriira ba'an keessaa adda durummaan kan waamamu yuunivarsiitii Dirree Dawaati. Dhaadannoowwan dhagaaman keessaa Haacaaluun badii hin qabu, Haacaaluun shoror keessaa miti, mooraa keessatti alaabaa lumuutti arguu hin feenuu fi kanneen kana fakkaatu ture. Barattoota kanas humni federaalaa mooraa keessa jiru addaan bittinneessee akka jiru mooricha irraa nu ga'ee jira.
Haati warraa Haacaaluu Hundeessaas dhaamsa cimaa sagantaa kana irratti dabarsitee turte. Mee walumaan dhageenyee walitti haa deebinu. Fi kutataa akka kee akkamiin dura dhaabbatu ulee sodaattu kudhanii. Kan si ajaa'ibu biyyi nagaa erga dhabdee turteetti. Uummanni ati mararfattuuf akka baalatti harca'aa jira. Hunduu dantaa mataa isaaf malee dantaa uummataa kan qabu hin jiru jettee mitiire. Dhugaa keeti anis siifa mirkaneessa. Silaa dhugaa kee irra ciisanii dhiiga kee dhuganii akkamiin nagaa argatu ree? Jidduutti uummata keetu dararamaa jira. Mee Aceekoo maal jettaan isaaniin? Waa'ee keenya yoo itti dhiisne silaa naman dhiisu dubbii keenyatti akka hin taane otoo jirruu nuti akka hin jirre maal godhu jiruu faana gargar baane itti dhiisnee silaas gad hin teenye walii gallee yookaan alaan galle mee beekaamoo wallaalaa kam koomannaa nuuf hin galle rakkannee akkam taana wal guduunfuun wal sakaaluun dantaa taate walii gamnee rakkoonis keenya taate mee yaa Rabbi yaa gooftaa koo tokkicha koo mootii hundaa walii galiitii nuuf toli hin dandeessa harkaa qabda jiruu jechuuf jiruu miti nu takka jirrutti jirra nu gamteetti nu dhaqqabii sitti iyyanna. Egaa uummanni kees waaqatti iyyachaa jira. Aceekoo ati dhugaadha dhugaan garuu fira hin qabdu nuti dachee sobaa fi shiraan xaxamte keessa jirra. Randa gamaa moxobii bajjii baqaqsuu kooti shira yartuun dadhabee qe'ee godaanuun kooti shirri yoom dhugaa moote yoo waaroo marte malee yoo xiqqoo turte malee bahee daggalan jira dhugaa barbaachan joora. Jette atu Aceekoo wareegamuu kee irratti hunduu harka keessaa qaba. Amma dhugaa kee baasanitti eenyumtuu anaaf qulqulluu miti qulqullummaa ofii abbaatu mirkaneeffata. Aceekoo dhugaan kee waaqaa gaditti warreen diraamaa nurratti hojjetan dhugaa kee dhoksan micayyoo si bira turtee fi namoota si ajjeesuuf ajajaman bira jira. Aceekoo yoo naaf eeyyamte gaafii isaan gaafadhu dhiifama guddaa waliin. Lakki kiyyuu dhiisi dhiigni koo inni dhangala'e dhiigni qeerroo fi qarree lola'e imimmaan uummata kootii akkasitti roobe akka summii ta'ee lafeen keenya akka lilmoo ta'ee irriiba isaan dhorkaa jira. Halkan abjuudhaan guyyaa akkuma jirutti boqonnaa isaanan dhorkaa jira. Jiruu seetanii kan isaan jiraatan maqaan koo yoo ka'u kan biriifatan gaaddidduu isaaniitiin kan rifatan onnee isaanii keessaa dhugaan koo kan dhidhiitachaa jirtu hundi isaanii of beeku. Nyaanni ittiin goruu dhugaatiinis akkasumatti ayyaanni irraa fagaateera dhugaan kiyya oolee hin buluu ofumaan dubbatu isin callisaa. Yaa uummata koo tokko ta'a waliin qoqqoodinaa kaayyoo tokko qabaadhaa dhiiga keenyaan dhiiga keessan lafee keenyaan lafee keessan cimsaa kan quba isin qabu malee kan quba isinitti qabu malee kan quba isin qabu hin jiru. Sin ofumaaf quba wal qabaadhaa amantii qabdanii waaqa kadhadhaa jedhii uummata kootiif ergaanaaf dabarsi kan saanii waaqaaf dhiisi. Tole Aceekoo erga jettee dhiiseera. Dhugaan kee dhugaadhaa mul'atee ifa jira haqa kee hinaaluu beeka si miidheera si dhabee jiraachuun hedduu namiitullee dhiifama naaf hin godhin an yoomuu siif tolle edaa miidhanii deemurraa miidhamutu caalaa onnee dhugaan miite harka rabbiitu yaala jette mitiire. Harki rabbii dhugaa kee nuufaa baasu gumaa fi kees nuufaa deebisu dhugaan ilma waaqaati. Aceekoo ati anaaf ijoollee sadii uummata keef ijoollee sadii umrii dargaggummaa keetiin nuuf kennitee seenaa bara baraa galmeessitee deemteetta ati goota caalu. Erga ati deemtee maatii fi uummanni kee cabinni laphee keenya kan itti boqatu kaayyoon kee kan galmaan ittiin geenyu dhaloota dhufuuf
kan dabarsinu dhaloonni dhalootaaf dabarsa jennee yaannu waggaa har'aa irratti faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa hundeessineerra. Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa kaayyoo fi karoora baay'ee qaba. Karoora waggaa tokko keessatti mucaan kee calqabaa dhalateera. Maqaan isaas Badhaasaa Hacaaluu Hundeessaa jedhama. Badhaasni Hacaaluu Hundeessaa isa calqabaa fi seenaa qabeessa yoo ta'u, tokko jedhee kan ati sanyii mootii keessatti tulluu jala malkaa yaatu maaltu booresse taliila kanaa lubbuu akka tasaa baatu qaama biyyee nyaatu maaltu ri'aa fi koodeesaa gana kan jette waa'ee keenya jechuun quuqama uummata keetii kan ibsite galma barkumeetti jirtu ijoollee Booranaa jirtu ijoollee Wallaggaa jirtu jettee biyya hunda waamte. Alaa eegaa hin abjootiin abjuun taane kaafadhu farda keetiif 4 kiiloof situ aane jettee kan uummata keetti onnee horte adawaa Oromoof kan deebiste daandii dheeraatu na hafee kan fuuldura koo jiru booddeetti garagaree bookee fi tafkiin lakkaa'u lubbuu biliqa baatuuf maafan gola naanna'a saba koof falmee du'een Taaddasaa Birruu ta'a biyya koof falmee du'een Oliiqaa Dingilkoo ta'a jettee gootota hedduu waamtee atis akkuma isaanii nurraa godaante. Sagalee kee kiirrolee ka'umsa godhachuun har'a mucaa kee jalqabaa sirba afaan Oromootiin badhaasa qopheessinee guyyaa har'aa geenyeerra. Guyyaan har'aa guyyaa addaa yoo ta'u dorgomtoonni har'a injifatan imaanaa guddaa Haceen isin irraa qabu yeroo hunda akka yaadattan adaraan isiniin jedha. Kuni ka'umsa keenya jalqabaa mucaa Hacee hangafaa isiniif kennine isin ofii keessaniif akka waadaa galtan abdiin isinirraa qaba. Hundi keenya kaayyoo fi mul'ata Hacee akka galmaan geenyu hanga lubbuun keenya jirtutti dhugaa fi onneedhaan akka hojjennu badhaasa Hacaaluu Hundeessaa gara Afrikaatti akka guddifnuu fi karoorawwan qabnu hundi keenya wal cinaa dhaabbannee kaayyoo Hacee akka galmaan geenyu abdii guddaan isinirraa fi uummata koorraa qaba. Haceen lubbuu fi hojii isaa nu badhaasee darbeera. Nuti immoo kaayyoo isaa galmaan haa geenyu. Warreen Haceedhaaf sirbitan barreessitan waan hundaan hojii adda addaa hojjettan maqaa Haceetiin galatoomaa isiniin jedha. Guyyaa har'aa kanaan kan nu gahee Waaqayyoo galanni isaaf haa ta'u jechaa dorgomtoonni hundi baga gammaddan baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Warroonni kaayyoon faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa akka galma gahu yaadaan hojiin beekumsaan ispoonsaraan waan hundaan nu cinaa dhaabbattan hundi keessan maqaa faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaatiin galatoomaa. Dhugaan Hacee akka bahu akkuma yeroo mara jedhu amantii qabdaniin Waaqa nu kadhaa. Dhugaan ilma Waaqaati. Galatoomaa. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanaalii Suuraa Entertainment warreen chaanaalii Suuraa Entertainment jedhu kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun odeeffannoowwan baay'ee isin fayyadanii fi wantoota dhugaa amanuuf nama rakkisan akkasumas wantoota isin bohaarsan viidiyoodhaan bal'inaan ni argattu. Akkasumas viidiyoo kana yoo isinitti tole like gochuun yaadaa fi wanta sirreeffachuu qabnu yoo jiraate immoo komentii irratti nuuf barreessuu dandeessu. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanaalii kootii amma qophii biraatiin wal agarrutti hundi keessanuu nagaadhaan naaf turaa.